Yesus waaqamoo nama gartee wandee ko. Yesus In general. nama. Yesus nama. Pakka. Okay. One day Yesus nama waaqa. Nama. Wanni enyu ishe kara ishe tu. Oh yeah. Yesus waaqamoo nama. Yesus waaqa. Uno akkam goona jira lachuu kiristaana. Akkaataatti amaneedhaan. Akka itti amanee miti wangeela keessani kun ayyeetti fidi inni waaqa jedha ati bakka inni waaqa jedhu asii kannu ati bakka ati waaqa jedhu nama jedhu kanniif bakka akkamiin godhe sillachuutu kiristaana protestaanti Inni ilma eeshi abbu wallahi rakkanne abbu Yesus ilma waaqaamoo ilma waaqayyoo miti. Aanaa miti isinuu waliin galle ammaa na gaafattanan. Siinan gaafa anamma ishee fana haasaan jiru. Eenyu dhugaa dubbate eenyu ragaa qabamma inni waaqa jedha atiin gartee wanta jetta. Atiin Isa macaafni jedheen jedhee man. Akka innis akkas jedha kuno inni macaafaa jedhee isheetu Yesus waaqa. Yesus kutaa samma dubbanne keessatti Yesus hin beekani waaqa iddoonni jedheen jiru Yesus ani ilma waaqayyoo. Wallahi rakka. Yesus jira. Yesus humna waaqayyo abbaatiin ilma abbaatiin waaqasee humna abbaatiin faayisee humna abbaatiin hojii hojjete malee inni waaqa ani waaqa ofiin hin jenne min. Aqiitti sammoo Maatewos boqonnaa 28 dubbisi. Inni maqaa abbaa maqaa ilmaa fura qulqulluu sadan waaqayyoo Aqii dubbisi. Kutaa sana lafarratti waaqarrattis gooftummaan naa kennameera hin jedhu. Gooftummaadha malee waaqummaa dhaarii amma ishee anamma hojjetaa wangeelaate ishee hiikan balleessinaa macaa qulqulluu hin jedha qoy dhaggeeffadhu ani waaqa dheedha. Gooftaan waaqni garaagarummaan sabaan. No ani waaqa dheedha. Macaafni akkana jedha Lafarratti waaqarrattis jedhama. Lafarrattis jedhama. Lafarrattis waaqachuun waaqarrattis. Waaqummaatu naaf kenname jedhaa asheeko. Gooftummaan naaf kennameedha. Gooftummaa fi waaqummaa immoo maaltu walitti fide? Tokko isaan jarri garaagarummaan qabanii tokkumaa. Jarri immoo tokkodha moo kan jedhu immoo macaafa keessa jira. Anaafsitu macaafa hiikamoo macaafatu nuuf hiika. Kanaaf Yesus waaqa mitiire? Ani waaqa kan jedhe iddoo kam jira? Hojjetaa wangeelaa taate Yesus waaqa mitiire? No dhiisi kaa hin jedhu ka macaafni ani karaadha ani dhugaadha ani jireenya namni anatti amane jireenya qabadhe malee ani waaqa deememme. Maaliif waaqummaan naaf kennameera jedheere? Gooftummaan naaf kennameera. Maaliif jedhe gooftaa Yesus akkas? Gooftummaa kennameef gooftummaa du'aa kaasuu gooftummaa fayyisuu aangoo gooftummaa isaa kenname malee waaqayyo tokkicha isa jaalatu biyya lafaatti erge. Inna kanaafuu malee waaqayyo akkamitti waaqa ergaree waaqayyo akkamitti waaqata waaqayyo akkamitti waaqa erga. Amma nuti amma hiikaa akkasii hiiknee wanta macaafni jennee falmuun soba. Sobuun immoo fuula waaqayyootti gaarii miti. Wanta wangeelli jedhee jechuudhaaf wanta wangeelli jedhee dubbachuudhaaf amma du'aatti. Na kanaafi yoo somnee hiikne immoo nutti farada waan ta'eef jechuun yooma dogoggorayyuu ta'ee dhugaa jiru tokko dubbachuun dhugaa ta'a. Yesus erga waaqatee maaliif lafarra dhufeette miti? Gaaffii keechitti. Yesus waaqa meeqa jira ishee? Waaqa meeqa jira ishee? Waaqa meeqatti amantate? Waaqa tokkotti namana. Yaa akkamitti waaqa sadii taaree? Yesus waaqi sadii jiru. Amma fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 10:1 bartoota isaatii Yesus garaan keessa raafamin ani gara mirga waaqayyo abbaanan deemaa achitti bakka isinii qopheessaa otoon jiru ta'e isinitti ani maal bakki jiraa. Nama ta'ee moo waaqa jedhee takkana nama ta'ee moo waaqa ta'ee takkana jedha. Waaqa ta'ee jedhe. Waaqa ta'etu waaqa lama jira mootummaa waaqayyoo. Hafuuraa siin galesi. Maalidha beektaa? Dubbii waaqayyoo foonii ni qabu. Hafuuraa ni qabu. Injedhu kama caafni injedhu akkasiin jedhu wangeelli keenya akkasiin jedhu waan jiru wajjin haasaa warra musliima wajjin waan jiru waan macaafarra otoo jira ta'e ittiin falmaan ture amma